munnoonni wal morman baay'atanii hawannoo ummataatiif tooftaa adda addaa baafatanitti kaayoon siyaasaa ifaan afanfaajja'iinsa hanqisuuf hidhannoo dorgomaa hin qabne. Kaayoon siyaasaa bilisummaa Oromoo muuxannoo baroota dheeraa keessa cuunfamee bahuun haala fakkaataa 1974 booda dhalate dhuunfachuuf guddaa akka gargaare duraan ibsame. Munnoota aangoo mootummaa kolneeffattuu dhuunfachuudhaan dafkaa fi lafa ummata keenyaa irratti wal morman keessaa mootummaan Dargii suuta olaantummaa argachuunis himame. Sadarkaa kanattis tiksaa dantaa kolneeffatootaa ta'uun isaa mirkaneessuudhaan hawaasa kolneeffataa caalaatti duuba hiriirsuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhachuu jalqabe. Sirni haa jijjiiramu malee mirgi kolneeffamtootaa saamuuf kolneeffattoonni qaban akka itti fufu hojii mul'isuu jalqabe. Keessattuu gurmuun Dargii bara 1977tti guutumatti ititee kan hawaasa kolneeffataa eega wayyaawee booda haalli kun daddaffitti dirreetti uf mul'ise. Mootummaan Dargii jaarmee hojjettootaa uf mul'isee duula hooggana dantaa hojjetaaf dhaabbatu dhabamsiisee kittillayyoo isaan bakka buuse. Sana booda dhaabni akka jaarmee hojjetu kan falmu jireenya hojjetaa wayyeessuuf kan carraaqanirra hojjetaan haala daran hammaachaa dhufe obsaan akka baatu kan dhiibu ta'e. Mootummaan duraanii jalatti illee gurmaa'uun dadhabame. Mootummaan abbaa warshaalee fi dhaabbata maallaqaa ta'uun dandeettiin dafqa hojjettootaa saamee kolneeffatootaaf qooduuf qabu nu waalteesse, nu wayyeesse. Mata matatti warshaalee fi qabeenya biraa dhuunfachuun mijatuu baatus kolneeffattoonni ammas bulchiinsa warshaalee keessatti aangoo ajajaa qabatanii mindaa gahaa malee hojjetaa jiru.